Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii har'a sagaa akkuma yeroo kaanii mata duree tokko irratti waa dubbachuuf qabadheen dhufee jira. Mata dureen kwarraas waa'ee fayyaa osoo hin ta'in waa'ee ijoollee fiixaan ba'umsa gaarii qaban yookaan ijoollee successful ta'an guddisuuf wantoota gurguddoo maatiin gochuu hin qabne kan jedhudha. Mee ijoollee successful ta'an yeroo guddisnu ijoollee akkasii guddisuuf maatiin maal gochuu hin qaban kan jedhu akka armaan gadiitti qabxiiwwan 81 haa ilaallu. Qabxii tokkoffaarraa eegaluufi ijoollee kee wal bira qabdeen madaaliin kan jedhudha. Don't compare your kids. Ijoollee 2 3 4 qabda taanaan mucaasa tokko isa kaanirra comparing godhin akkasumas immoo mucaa nama biraa waliin comparing godhin dandeettii isaa gocha isaa waan kana fakkaatu jechuudha. Ijoollee kee 2 3 qabdu keessaa tokko irratti compare goota taanaan yeroo akkas ta'u jaalalli maatiin ijoollee isaaniif kennan jaalala sabuma mucaa godhatan yookaan sababa mucaan sun dhala isaanii ta'e qofaaf osoo hin ta'in wantoota irratti kan hundaa'e akka ta'e yaadu ijoolleen. Namni daa'ima isaa hunduu jaallachuu qabaa hin jaallatas. Kan inni jaallatus immoo conditional ta'e osoo hin ta'in waa irratti hundaa'e osoo hin ta'in sababa mucaan sun dhala isaa ta'e qofaaf mucaa isaa ta'e qofaaf jaallachuu qaba. Gochaan isaa waan biraa akka jirutti ta'e jechuudha. Kanaafuu mucaan tokko barnootatti cimaa yoo ta'e mucaan tokko immoo xiqqoo barnootatti qabxii olaanaan fiduu ta'e compare goonee dubbachuu qabnu jechuudha mana keessatti bakka ijoolleen jiranitti. Never ever compare your child with others. Every child is a unique and special. Ijoolleen hundi kennaa adda addaa qabu. Kanaafuu kennaa isaan qaban kana maatiin ilaalanii sirriitti hordofanii mucaan kun kennaa akkamii qaba inni kun kennaa akkamii qaba kan jedhu ilaalanii sana ilaaluun kabajanii fi akka nama dhuunfaa tokkootti ilaaluu treat gochuu qabu malee wal compare gochisiisuu hin qabani. Yeroo isaanis akkasitti balleessuu hin qaban jechuudha. Yeroo akkas ta'u yeroo daa'imni tokko akka nama tokkootti treat ta'u isaanis of kabajuu jalqabu. Fakkeenyaaf daa'imni tokko barnootatti cimaa yoo ta'e tokko immoo waa create gochuu waa uumuu irratti cimaa yoo ta'e dandeettii isaan uumamaan qaban kophaatti compare otoo hin godhin kophaatti dandeettii isaanii ilaallee dinqisiifachuu qabna malee tokko barnootatti cimaa waan ta'eef tokko immoo garbiraatti waan cimaa ta'eef inni kun barnootatti laafaadha jennee compare gochuu hin qabnu jechuudha. Yeroo akkas ta'u ijoolleen confidentaa dhufu ofis kabajaa dhufu jechuudha. Qabxiin lammaffaan jireenya kee hunda isaaniif jecha hin dhiisin. Don't give up your life. Yeroo hedduu maatiin tokko maal godhu anu ijoollee koo fedheen hojii dhiisee anu akkas ta'e ijoollee koof jedheen badaa waa'ee mataa koo yaadu ijoollee koof jedheen akkas ta'e kan jedhu jira. Ijoollee keef jettee waa'ee mataa kan dhiisin. Sababni isaas mucaas ofiifis yaaduu akkasumas immoo mucaa ofis kunuunsuutu sirriidha malee ijoolleen maadhaa jireenya keessatti maaltu barbaachisaa akka ta'e gocha maatiirraa baratu. Fakkeenyaaf haati tokko of kunuunsuu dhiiste of qabachuu dhiiste saba ijoollee godhatteef of kunuunsuun akka hin barbaachisnetti yaaduu danda'u jechuudha ijoolleen yeroo guddatan. Maaltu jireenya keessatti barbaachisaa akka ta'e ijoolleen wanta maatiin godhan irraa baru. Kanaaf ijoolleefis yaadaa ofiifis yaaduu ofis kunuunsaa ijoollee kunuunsuudha malee ijoolleef jecha jireenya isaanii hunda dhiisuu hin qaban maatiin abbaan yookaan haati jechuudha. Fakkeenyaaf qulqullina qaama of eeggachuu manaa fi naannoo kee eeggachuu galii kee dabaluuf hojii keetti cimuuf barnoota kee fooyyeffachuuf walitti dhufeenya hawaasummaa akkas wantoota akkasii kana hariiroo hawaasummaa qabdu hunda cimsuun agarsiisuu qabdi malee daa'immaa fettee waan hundaa dhiisuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaas tokko of fooyyessuun dirqamadha. Lammaffaan immoo daa'imman waan nuti goonurraa baratu malee waan nuti isaan hin jennu qofarraan baratan. Qabxiin sadaffaan yaadaan waan isaan bira jirtu sobdeen fakkeessiin. Namoonni tokko yaadaan waan isaan bira jiru fakkaatu ijoollee yeroo isaan odeessan jedhama waan isaan dhaggeeffatan fakkaata waan isaan hordofaa jiran fakkaata yaadaan waan isaan bira jiran fakkeessu. Don't fake your attention. Guyyaatti isaa 4-5 ijoollee wajjin yeroo oollu itti fakkeessaa yaadaan osoo isaaniif hin kennin itti fakkeessaa wajjin ooluun daqiiqaa 5 yaada yookaan qalbii keenya guutuu isaaniif kennine waan isaan dubbatan dhaggeeffannee waliin dabarsuutu gaariidha. Fayyima sa'a dheeraa osoo attention hin kenniniif waliin dabarsuun baay'ee faayidaa hin qabu jechuudha. Yeroo xiqqoollee waliin dabarsinu attention kennuu fi yaada isaanii dhaggeeffachuu waan isaan dubbatan yaada guutuu qalbii keenya hundumaa isaan bira gochuu qabna jechuudha. Qabxiin arfaffaan walitti dhufeenya jaalalaa fi bakka abbaa manaa kee yookaan haadha manaa keef qabdu hin hir'isiin.
maatiin tokko tokko gaafuma mucaa godhatan walitti dhufeenyi isaanii irrataa deema jechuudha. Gaa'ela gammachuu qabutu ijoolleef gammachuu kenna, akkasumas immoo gaa'ela gammachuu qabutu ijoollee gammachuu qabu guddisa. Akkamiin akka rakkoo furan, jireenya qooddatan, akkamiin akka wal jaallatan, akkamiin akka waliif yaadan kan kana fakkaatan afaaniin caalaa gocha maatii isaan agarsiisantu ijoollee barsiisa. Kanaafuu walitti dhufeenya jaalalaa fi bakka abbaa manaa kee yookaan haadha manaa keef qabdu hin hir'isiin kan duraarra. Qabxiin shanaffaan akka isaan waa hin yaadne hin ittisiin yookaan hin dhorkin. Yeroo ijoolleen yaada isaanii ibsatan, yeroo isaan waa dubbatan dafnee dhaabsisuun akka isaan waa hin yaadne taasisuu ta'a waan ta'eef gochuu hin qabnu. Yeroo isaan waa dubbatan, yeroo isaan waa nutti himan, yeroo isaan waa yaadanii akkas jedhanii yaada isaanii gidduutti kunnee dhaabsisuu hin qabnu. Maal gochuu qabna? Yaada isaanii dhaggeeffannee akkaataa isaan itti yaaduu qaban sirreessuutu gaariidha malee osoo isaan dubbataa jiranii, osoo isaan yaada isaanii obsataa jiranii adda kuchisiisuu hin qabnu jechuudha. Akka isaan hin yaadne gochisiisuu ta'a waan ta'eef wanti kun. Daa'imman ofii isaanii yaadanii akka isaan waa jijjiiran, akka isaan rakkoo addunyaa keessatti isaan qunnamu ofii isaanii furuu danda'an barsiisuu, qajeelchuutu sirriidha malee, jajjabeessuutu sirriidha malee akka isaan waa hin yaadne anumatti beeka jedhanii sirreessuun sirrii miti jechuudha. Qabxiin ja'affaan maadha? Dogoggora ofii kee taasistee akka isaan irra deeban hin taasisin. Don't let your mistakes become theirs. Abbaa fi haati egaa hanga mucaa godhachuu gaanitti jireenya keessatti boba'ee hedduu dabarsanii kan jiranidha. Jireenya keessatti illee dogoggora isaan yeroo ta'e hojjetan kan jireenya isaanii miidhe, kan jireenya isaanii boodatti hambise yookaan rakkoo wayii uume raawwataniiru ta'a. Kanaaf egaa dogoggora isaan yeroo raawwatanii miidhaman yookaan kan ijoolleen irraa barachuu qaban barsiisuu itti himuudha. Akka isaan waan sanarra deebanii dogoggoran gochuu hin qaban. Jireenya kanaan dura dabarsan keessatti kam sirrii hin goone, kam akka dogoggoran ijoollee isaaniitti himuun akka isaan sanarraa baratan taasisuu qabu maatiin. Qabxiin torbaffaan maadha? Yeroo ijoollee guddisnu abbaa yookaan haadha cimaa yookaan haadha cimtuu ta'uu keenya agarsiisuuf yaaluu hin qabnu. Don't act like a great dad or a great mom. Of ta'uu qabu malee isaan abbaa cimaa haadha cimtuu akkas jedhanii ijoollee isaaniitti akti gochuu hin qaban jechuudha. Ijoolleef jechuunis maatii keessatti ijoolleen abbaa yookaan haadha of ta'anii isaan guddisan barbaadu malee kan waan hundaan nama kamirrayyuu yookaan maatii kamirra caaluu fi akka caalan of fakkeessuu yaalan akka isaan guddisuu miti kan barbaadan. Maatiin yoo dogoggora qabaatan, yoo jireenya isaanii rakkoo qabate, yoo waan akkasii jiraate of ta'uu fi rakkoo isaanii dogoggora isaanii of sirreessuu yaaluutu gaariidha malee, of fooyyessuu yaaluutu sirriidha malee waan hin taane akka ta'aniitti, akka abbaa cimaatti, akka isaa namni daa'ima guddisu akka hin jirreetti, akka ishee namni daa'ima ishee kunuunsu akka hin jirreetti akti gochuu hin qaban. Of ta'aniiti kan isaan ijoollee isaanii guddisuu qaban. Ijoolleenis kan barbaadan kanadha. Abbaa fi haadha of ta'anii ijoollee isaanii guddisan malee haati abbaan sunii nama hundumaarraa ijoollee isaanii addatti akka guddisaa jiran nama akkas akti godhuun barbaadan jechuudha. Saddeettaffaan jecha kee qofa ijoollee barsiisuu irratti hin fuulleffatin. Don't rely on your words to teach. Ijoolleen wanta namni itti odeessu caalaa wanta namni ofii godhu yookaan wanta namni godhu irraa baratu. Wanta abbaan yookaan haati jedhanii isaan itti himan waan isaan gorsan caalaa waan abbaan sun godhu yookaan waan haati gootu irraa caalmaan baratu jechuudha. Kanaaf ta'uun agarsiisuudha malee jechaan agarsiisuun yookaan jechaan barsiisuun sirrii miti. Ijoollee hin barsiisuu hin fooyyessuus. Darbee garuu jechitti bakka barbaachisu qaba. Bakka jechaan daa'imman gorsuu yookaan ibsuu fi barbaachisu jira. Haa ta'u malee gara caalu daa'imman jechaan yookaan gorsa qofaan sirreessuu yookaan gorsuurraa ta'anii argamuutu ijoollee waan hedduu barsiisa. Ijoollee daandii qabsiisa jechuudha. Egaa qabxiilee gurguddoo ani qabadhee jiru waa'ee daa'imman successful ta'an guddisuu keessatti dogoggora maatiin gochuu hin qabne kan jedhu kanumadha. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.